حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ولا تنكحوا المشركات. gaariidha. ولا تنكحوا المشركات مشركتوتا فوديناadha jedha. Mushriktoota dhalaadha. Dhalaa tawxiidan qabne kan Haaliqatti waa sharrasiisan hin fuudhinaadha. Hattaa yu'minna. حتى يؤمن Hamma amananitti hin fuudhinaa jechuudha. Hamma amananitti hin fuudhinaadha. Yoo amanan malee egaa illaa yu'minna akka waan jiruuti. Hamma amananitti jechuun yoo amanan malee illaa yu'minna yoo amanan malee inuma hin fuudhinaa jechuudha. Maaliif namichi hin fuudha jee yoo katti seenu taate hogguu uggurri jiru kana nahiidha amma dhorga jira. Hogguu wanta kun jiru kana wanta kun fayyaan ta'u jechuudha. Nikaan sun fayyaan ta'u. Nikaan fayyaan ta'u mala ni amala leessa alee amruna fawaradduun jechuudha. Kanaafu jechuudha man ahdasa fi diininaa man amila amalan leessa alee amruna diinuna ofii riwaatiin diinuna fawaradduun jaa jira. Kanaafu jechuudha fayyaan ta'u. Hogguu gurra kenne kana jechuudha. Orgaa hogguu kenne kana mushriktoota hin fuudhina hamma amananitti takka illaa yu'minna yoo amanan malee hin fuudhina jechuudha. Mushrika hogguu jedhan kana mushrikni kun daandii lamarraa dhufa jechuudha. Tokko mushrika ahlii kitaabaa. Mushrika ahlii kitaabaa jedha. Kitaabuma kennamee achuma boodan kitaaba sanitti buluu dhiisee rabbitti sharrasiise jechuudha. Fakkiidhaaf waqaalat al-yahuudu Uzairu ibnullahi waqaalat an-nasaara al-masiihu ibnullahi zaalika qawluhum bi-afwaahihim walaakum al-mushrikuuna jedha. Mushrikni kan ahlii kitaabatis jira. Ahlii kitaabaa sana silaa gama ohilla lakum jechuudha ji'eeti silaan jechuun suuraan isaa keessatti halaal godhee jira. Haa ta'u immoo isaan sun irraa khassasaman jechuudha. Isiin sun irraa khassasaman. Laakiin ammoo akkasuma wajji dhibaa kennine malee nuti ahlii kitaabaa kana mushrika ahlii kitaabaa kanallee fuudhuun hin barbaachisu adda jedhamurra jiran jechuudha. Marfaan guutumatti hin ta'u jedha. Quraanillee amma asitti waa hedduudha haasaa jira. Kanaafuu ahlii kitaabaa ta'inna ahlii kitaabaan ta'inna irrumaa fagaatutu kun inumaan ta'uuba. Ahlii kitaaballee ibaaha jira. Ibaahan tuni jechuudha gama adillaa biraatiin jechuudha. Wanti kun egaa amma yoo amma bifa saniin kadeeman ta'a. Ta'a warrummaan alummaa kitaabaa sunu amantuma teenya tanaa'u hamma gartanii namichi sun amantaan qabu jechuutti yaadan jechuudha. Maaliifi waan isaan gartanii أطعموا الذين أوتوا الكتاب إن لهم جاء والمسلات جاء وقلت من الذين أوتوا الكتاب جاءتي يجورا وان كانت يجورا واي وطعام الذين أوتوا الكتاب إلا لهم جاء وطعام إلا لهم والمسلات من المؤمنات والمسلات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم جاء سلاني حلال النان yoo jiraatellee isaanummaan sunu namni tokko karabbitti sharrasiisuu fi inni tokko karabbitti hin sharrasiin hogguu wajjin jiraatan daa'imummaan jidduu tana argamu kun rakkoo irra dhufaa ji'aa jiran. Kanaafuu namichummaan kun qalbiin isaa das jettee karabbitti amantee tana dhiiftee san seenullee isaan irraa qulqullaawaa waan taate nuti kamitti irraa qulqulloofne yaada jedhamu min abbaas illee kaasaa jira jechuudha. Umar guutummattuu hin ta'u jaa jira. Kanaafuu waan fuulduratti ji'usmeen ilaalla.
dubbiin kun kana fakkaata jechuudha. Wala amatun mu'minatun jedhuun fakkiidhaaf amma ahlii kitaabaan ta'e kun kam mushrikni. mushrikni alii kitaabaan ta'in Yahudaa Nasaaraa naman ta'in namni Yahudaa Nasaaraan ta'in warri gartanii amman tana jechuudha keenya Oromoonis akkuma san egaa Arabaatis akkuma san jechuun guutummattuu alii kitaabaa jechuun utuu kitaabni qablikum yaadu jedhama. Ammaaf qabna malee achiin duratti jechuun kanaan duratti kennamnee hin jiru jechuun kan nuti qabnu kana waan ta'eef addunyaa guutuudha waan Yahudaa Nasaaraan ta'in alii kitaabaan ta'in guutummattuu jechuudha wanni rabbitti sharrasiisu nuti seennaa warri Arabaatis seenaa namayyuu seena jechuudha warri rabbitti sharrasiisu guutummattuu. Wala amatun mu'minatun. Wala amatun mu'minatun gabritti Allaatti amantuu taatetu Khayrun. irra caalaa kam jettan jebo irra caalaa min mushrikatin. Min mushrikatin. Bilisitti gartee rabbitti sharrasiifturra gabritti jechuudha rabbitti amanteetu irra caalaa jechuudha. Dubbii kana keessatti beekaa. Kun isiniin taatu isin gabrittii tana laal gabrittii tana seeronni fuudhan gaafataa tan keessatti maali bilisitti dhabuudha fi sharmuutummaa dura sodaatuudha jenneeti suuraan isaa keessatti isii tana hayyama. Isii saniitu irra caale jechuudha bilisitti rabbitti sharrasiifturra jechuudha. Waloo a'jabatkum. Waloo a'jabatkum. Oduu isin jaalachiiftellee jechuudha bilisitti mushrikaatu bal'oo shan ajaa'ibaa taate oduu isin jaalachiiftelleedha gabrittii saniitu gabrittii rabbitti amanta kanaatu irra caalaa jedhuuba. ولا تنكحوا المشركين. أكثر ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم جدًا من خير من ربكم هنا أم يكون الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين هذا هو بل إن أنا أقول له وانتقوني بفخار فوجر اللي نها سواء السماعات مثلا خيسة اللي نها سواء نمي رافقاته قبل يجورا نمي رافقاته قبل بل إسانو جي من عباس وان كينيا طعام كينيا وانياتني إسانين إنه ما جي نتموت هي نمو إساني فلال انتاتو بيها مشركة فلال انتاتو أكو مثلا يجورا إساني تنا وانتم ما قلتين نتخانت نقلتش انجروا وأكنا جخالني ولا تنكحوا المشركين. ولا تنكحوا المشركين. أمسجا هنا رمسيسنا المشركين مشركوتا في نيرمسيسنا جيتو مشركوتا دبران كيسان دبران كيسان مشركوتا في نيرمسيسنا جيتو إنما قوم كماوغا إنما توغا إدايسا حرام جيتو إذن خالي هيته إبالين هنيد أمدوبا أكما أبودراسا حتى يؤمنوا. حتى يؤمنوا. إنسان أمانا نتيجة. ولعبد مؤمن. أبريتش دوبا الله تي أمانا تهيتو. خير. خير الرجال من مشرك. بليسا تاهي قرتي مشركة تيتوكو تيتو قبريتش أخنا جابا قبريتش أخنا ده إيجي قم كما هنتهو قب كما هنتهو خير الرجال من مشرك جيتشورا بليسا مشركة تيتو ولو أعجبكم. ولو أعجبكم. ودو قلتاني أما أنتنا إسنجالة تشيسي اللي جيتشورا كافر مشركة قلتي بليسا تيسون ودو إسن أجائب ودو إسنجالة تشيسي اللي جيتشورا مالي في بريد منها في أبين في درجة قباتو لنجيتشورا وانتخانا أقوم ريفون تنا ولا أمة مؤمنة خير من مشركة لكم جنو خانا ولو أعجبتكم أكم جنو ساني بريد منها في جيتشورا أبين في درجة إنت لورا قبدا فاتولا ودو إسن أجائب سيرتل حالما إسن أجائب سيرتل جاجر إسن جالة سيرتل ونلين حالما إسن جالة سيرتل قابر سنيخين هذا أكخنا دو أولئك.
أولئك إسانا سوني وننتي كان جنوف إسانا سوني يدعون نما يامنيا إلى النار جرى بدان نما يامن جيجو أولئك إسانا سون يدعون نما يامن إلى النار جرى بدان نما يامن أما الآن مشركتين قرم سيام جرى بدان سيام أما اللي هو مشركة خنتو قرم سيام جرى بدان جيجو إبدا جيجو وان إبدا إسين رتي رقاسي sababa isaatiin ibidda isin seentan jechuudha. Maaliif soddummaa fi wajjin jireetanii wasaahibuu kanaan keessatti wantoota tokko tokko kanamatti faanessu jira jechuudha. Bakka tana mee dubbii gallaalaadha. Nuti waan takka haa jennu malee ibaahuma warra gartee wanni kanaaf didaa jiran jechuudha. Guutubattu kaafira ahlii kitaaba mushittitti isaanii ibaahan suni haa godhamulleedha isaanillee godhame nullee godhame isaanuu waan kanatti hin seenani nuti maaltutti nu naqee ja'aa jiran jechuudha. Kanumaafuu kunis waan akkanaa kennu maaliif jechuudha isin gamas dhiibdi daa'ima kana atumaa'u yookaan haala kana fa'a yoo nama jijjiiru fa'a taate malee nama jijjiiramu fa'a yoo taatu taate rakkoodhaaf saaxilamanii. Wallahu والله Allah يدعو tuni yaama إلى الجنة gara jannataa yaamaa jechuudha. Gara jannataati والمغفرة gara jannataa yaama jechuudha. Gara jannataa jechuun gara waan jannata isin argamsiisu jechuudha. Hojiilee akkasitti isin waama. Wanti waan kana isin himee tun hin ta'u ji'uuf waan akkanaatiif wal maghfiraati. والمغفرة Gara araaramaati si yaama jechuudha. Allah subhaanahu wa ta'ala gara waan sababa isaatiin hogguu dalagdan rabbiin isin araaramu sanitti isin yaama. Biidnihi بإذنه hayyama isaatiin isin yaamaa. ويبين آياته ويبين الله سبحانه وتعالى غرغر باسا آياته غرسوون إساء آياتون إساء خوني غاوغوي خانكان غرسرتي قچلچتي وانته غرسوون إساء غرغر باسا للناس للناس نما في غرغر باسا جچو لعلهم يتذكرون akka isaan gorfamaniif jecha jechuudha. Akka isaan gorfamaniif jecha jechuudha. Tazakkurri kun silaan istidraakun annisyaanii jaa. Waqaflatiin limashtaba alqalba waan qalbitti jechuudha. Fakkaate takka bifa saniin jechuudha. Istidraaka godhuu hojaan kun yaadannaa jechuudha. Keessi gorsaa la'alla kun yatazakkaruun akka isaan gorfamaniif jecha gamana jechuudha yaama Allah subhanahu wa ta'ala. ويسألونك gaariidha. ويسألونك ويسألونك si gaafatan duuba amma kanas gaa ummatoota mu'mintootatu gaafata si gaafatanii anil mahiid عن المحيض haydirraa si gaafatan jechuudha. Haydirraa si gaafatanii haydirraa si gaafatan jechuudha. Haydii jechuun yaa'insa ka lugatti jechuudha. Akka galtanii shari'aa islaamatti immoo dhiiga nama galtanii dhalaa ta'erraa bahu jechuudha. حالتي فيرت يجو شيء كتب الله على بنات آدم جل محمد عليه الصلاة والسلام حالتي فيمرت مالي في فيال أبديتي متي وهم جيتشو رقامانتنا دبرن آدم تعاطف وهم قلتني دبرن آدم نما تعاطفي خناف جيتشو لا إرابا إنقني خنافو إيجار راسي قافتن جيتشو إيجا هيدي خنا راسي قافتني أكاو هو bakkuma heeddawutu tanaawu gaafatanii haalattii sanii wajjin jiraatuun ahamoo hin ta'uu yaada jedhamuun
قل قل جد يا محمد هو هو إني خوني أذن إني هيدي خوني دوبا إيه غاري دا أذن إني أزهر جيتشو إني وأنا أزانا ما قول وأنا أزانا ما قول جيتشون وسخ جيتشو وسخ وأنا ما قرتني أما أنتنا فوري نسالة تنقرتني أما أنتنا أجاف النتيجة جيراني ساني كأزانا ما قولوا جما برالي وسخهم ما قبا النساء فاعتزلوا النساء النساء إذا فقادا في المحيض في المحيط جتشون هيدي خيست جتشون هيدي خيست حالتي سين إيجا سنقبض خيست إذا فقادا جتشون حكاو محلي إيني سن إذابو bakka gartanii heediin irraa ba'u kanan keessatti nisaa irraa fagaadhaadha. Bifa kanaan akkasitti deema. Wajjin hin taa'inaa osoo hin ta'in, hin tuqinaa osoo hin ta'in, wajjin gartanii hin rafinaa jechuu isaati. Bifa kanaan jechuudha. Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam ila nikaaha ja'a jira. Wanti dhoorgame isa santu dhoorgamaa jira jechuudha. Inni sun haraami. Inni sun haraami itti tattaphatu kun ammoo gogiraa hidhatteeti yaa jira adillaami jechuudha. Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam kun ammoo kun haaluma barbaachisaa namni tokko tokko haa itti fituufi malee gaariidha jechuudha. Wajjin gartee jiraatu saniitu haraamte jechuudha. Haala kaaniin wajjin jiraatuun jechuudha walitti tattaphatu rakkoon qabu. Mana tokkollee wajjin jiraatu rakkoon qabu. Akka gartanii uummata Yahudatii miti. Uummanni Yahudaa haala isiin heddii qabdutti jechuudha. Manuma tokkollee akka wajjin hin galle ta'an jechuudha. Bifa kana jechuudha. Kanaafuu Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam bifuma kana bichaadha dhoorge jechuudha. Gama hadiisatti illee jechuudha. Bifa kanaan bayyansiinaan zennaa illee zikreetu bayyina linnaasi jedhan. Kanaaf Abbaad ibn Bushriitii fi asaabichi tokko Usayd ibn Hudayri jedhaniini asaabota lama Yahudan tuni Nabi Muhammadii kanaan gurbaan kun diin keenyarraa waan diin keenya dubbatu kanarraa wama takka illee rakkisuun deemuu jedhaniiti rasuula qaamatan dhagaanii kanumaafuu mee wajjumaanuu rafnuu ormi kuni arraba kee kana bakkuma gaaniituma mee haadhiisaniihu bakkuma geenyuu jennaan Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam lole. Inni kun immoo wanta shari'aan gartee dhoorgite waan ta'e isa kanaan hayyamuu qabu. Sirriidhaa miti jechuudha orma biraa yaase jechuudha. Haa ta'u immoo gara amantaatiin haqarraa waliin ka'anii marcumarraa waliin ka'an malee ja'aa jiranii kanaafuu bakka saniif loleen malee jara kana hadiyyaan takka afaan dhufteeti Nabi Muhammaditti dhufte jennu. Hoggoo kana jarri sun eessa jira? Jarri lolee oofe sun eessa jiranii? Isaan sun dhufan malee waan kana hin dhuydanii yaadu jedhamu. Edaan lolli kuni loluma gartanii akkuma arrabaa fi jechuu ilkeen gartanii walitti buutusanii malee edaan jarri immoo ha'an gartanii ummatuma saniif aaranii maaliif nabiyyi kana tuqanii bakkuma tanaa yoo fixe hoo yaada jedhamuun jennaani lole malee dallansuu gartanii hafaate asarri isaa hafaate akka ittiin aadin ta'uudha kennee ja'a jiran duuba. Walaa taqrabuuhun ولا تقربوهن isaanittiin dhiyaatina duuba. Nisaa'ii tana haala isaan xaaharaan qabne kanatti itti hin dhiyaatina. Ittiin dhiyaatina sirrii miti inni suni hattaa yaxhurna. حتى يطهرن Isaan hamma xaaharatanitti jechuudha. Isaan hamma xaaharatanitti. Xaaharattuun kun maali? Gama hadiisatti ibsamaa jira. Xaaharattuun kun waa lama ja'a. Waa lama. Tokko dhiini irraa citu.
tokko immoo eegan dhiigni irraa cite booda dhiqatuudha. Haalli lamaan kun yoo argame malee hin danda'amu jechuudha. Maaliif hattaa yaxuhurna jechuun kun hamma isaan jechuudha xaaharatanitti jechuun qulqullina hamma arganitti jechuudha cinnana dhiigaa sana. فإذا تطهرنا فإذا تطهرنا إنهم لكتوتا فإذا تطهرنا إسان قول إني إذا جيتي إكتان فأتوهن ولمن كان الله لما يجول ولمن كان الله لما مالي إرما لابتو بيشان الله لما يجول بمكان كست يجول لا لجول حديث خيستنا محمد عليه الصلاة والسلام أكس خنا جيتشو أنا أبو جيتشو ده دكاننا كوني في كتبود اللي دكاتو قبتي ودون دكاتني تي راجع تودا بجيتشا هجم من قدام جاء جرا جيتشو هو إنسان طاهرة جيتشون خبودا أنا في دي خنا ورد بسيسلا حتى يطورون هذه ستتطهرنا إن تطهرنا تأتي فيها خبودا قولي مالكنا يوجدنا إكتخلنا أدراسون أموش إننا خلنا حتى يطهرنا أما إنسان قرقلاني جيتشودا قرقلاواني تجيتشودا إلا جتوتي فإذا تطهرنا أبو إنسان قرتي إكتل فأتوهن غاري أكسن حديثة إبسوانتي بكت الدنبي قوقم إني درا إننا إني تطهر جوامكم إكالنا كتبي قوقم يا أبو إنسان إكتل فأتوهن إنسان ساني itti hoottaa jechuudha isaan sani itti hoottaadha dalagaadha jimaa itti godhaadha yaada jedhamu kinaa godheeti dubbata gaa'ee amanticha kuni akkasani jechuudha min haysu amarakumullahu من حيث أمركم الله min haysu amarakumullahu jechuun bakkallee Allah itti isin ajajeen jechuudha bakkallee Allah itti isin ajajeen bakkallee Allah itti isin ajajeen jechuun kun irraa fagaatutti isin ajajeen jechuudha isaanitti hoottaa jechuudha bakkallee Allah itti isin ajajee irraa fagaatutti itti isin ajajisan garde saniin itti hoottaa jechuudha akkana jechuun qaama sagaraa osoo hin ta'in qaamuma fuulduraa kanaan bakka gartanii ilmoo dhaltu tanaan itti hoottaadha jechuu isaati karaa dugda duubaa osoo hin ta'in duburii osoo hin ta'in jechuudha inni sun hin dhoorgamaa waan ta'eef bifa kanaan akkasitti deemuu qabna jechuudha. إن الله الله يحب التوابين يحب التوابين الله سبحانه وتعالى ورين هدو غرا إساديبو جهلة دوبا ورين هدو غرا إساديبو ورده جيلوان الرا ورين هدو غرا إساديبو جهلة ويحب المتطهرين ويحب المتطهرين الله سبحانه وتعالى ورين غرتاني قل الله غرته ورين قل الله جهلة جيجو مالي في جيجو ده qulqullina qabaatu qabdanii jira keenya bifa saniin akkasitti deemuu qabdanii akka dalagaa qoomiluutiin ammoo sun argamuu qabdu inni kun sirrii miti bakka gartanii karaa ilmoon namaa argamtuun jechuudha bifa saniin jechuudha akkasitti deemuu qabdanii jechuudha duuba نساؤكم gaariidha warri garii waan biraa kan jechuu jira amantaan tuni bal'inaan hadiisa wal garsiisan malee naan janna ilee akka zikra tubayyina lennaasi jaa bifa sanii yoo deeman malee inni kun bifuma saniin bayaanuma ergama Allah kanaan itti ejjetamuu qaba malee wanti biraa akka hin jiraanne ta'u kanaafin ibsa guddaa godhe jechuudha. نساؤكم جيتشورا نسائن كيسان حرث لكم حرث لكم إسني بأورو داجل
isiniif oolu jechuudha. Isiniif oolu. Isaan teessan isiniif oolu jechuudha. Harseen kun masdara yoo jenne bakka isin qotattanii jechuudha. Qonna jechuun maali? Yoo jenne ilqaa'ul bazri fil ardi jedha. Kanaafuu jechuun sanyii bakka itti facaafattan jechuudha nisaa'in keessan. Akkana jechuun bakka gartanii ilmoon karaa ilmoon irraa argamtuun itti qotaa malee dugda duubaa miti. Bakka sagaraatii miti. Jirana jechuudha bifa kanaan akkatti deemaa duuba. Fa'atu harsakum. فأتوا حرثكم Fa'atuu isin koottaa harsakum jechuudha. Ooluu teessan koottaadha. Annaashi'tum. أن شئتم Akka feetanitti koottaa jechuudha. Akka feetanitti koottaa jechuudha. Ooluu teessan tan akka feetanitti koottaa. Annaa kana maanaa keessa shi'tum jechuudha akka feetanitti. Takkaa immoo eeyna shi'tum jechuudha. Bakkallee feetaniin jechuudha. Akkana jechuun bakkallee feetaniin akka feetaniin jechuun kun wanti jedhamaa jiru hara dudduubatiin wajjin rafuu jechuudha miti. Hara dudduubatiin wajjin rafuu jechuu miti. Qaamuma gartanii ammaan tana karaa ilmoon itti argamtu kanaanii jechuu ooluu jechuu dubbatuun bifa kanaanii jechuudha. Maaliifi bakkuma san ta'uu qaba jechuudha. Bakka ittiin fincaanan saniin ta'uu qaba. Maaliif karaa dugda duubatiin yoo dhufes bakka san yoo ta'e malee karaa fuulduraatiin yoo dhufes bakka san malee yoo namni ciinsaan taate bakka san yoo ta'e malee gara addeessaa taatus sanuma yoo ta'e malee jilbifannaa taatus san yoo ta'e malee akka hin jirre jechuun murteessaa jira jechuudha. Egaa dhukkubni saalaan dhufe saala fixate jettee jira Oromoo. Bakka kanaatti itti galanii ibsanii jira ibsaa jiranii ajaa'ibaati. Gaarii. وقدموا لأنفسكم وقدموا دوبا درسا لأنفسكم لبوان كيستانيب درسا دوبا مال درسا خيرا جيتشو جان غاري درسا جيتشو دا وجيلي غاري تاتي لبوان كيستانيب درسا جيتشو دا أكنا جيتشون غاري درسا جيتشون كوني مالي يو جنة فو إنسانا حرام راتفمو ilmoo barbaaddatu wanta kunis jechuudha tafsiira kanarratti naqa. Gama biraatiin ammoo bismillaahi bismillaahi lama jennaan sheexana mara tana hajaansan isa sani dursa sun takka eegarraa baanillee ni jaa riwaan ammallee jechuudha hogguu gartanii odurraan baanitti jechuudha wal muduraa kanattis jechuudha ja'a jira. بفخنا عندما حديثة وقف الصلاة وجدّودا بفخنا نيجود. واتقوا الله. يا مالي في إنا رامت جدّو وأنت أنا المبربادو بسم الله جدّو لبو في تيسو يسيلي تيسو بفخنا جدّودا هذا فيك أيدي طاعة لا فيك أيدي الشهواتين دي بفخنا ندبيتنا قال لا بفخنا ندب صاديم هذا. Awaan kana inumaa yaadadhu jee tokko gaaf tokko sheeyamuu atariin inumaan qaqqabu jee maali jenna awwalli jajjara galiinsi gaggaba sababati waa akka garaan jiru miti egaa summuma biraatti qunnamte fakkaata waan ajaa'ibaati jee akkasani akkasii miti bifa kanaan deemuun dirqama irratti jiru jechuudha. Eeggannaa bareedaa goonee bifa kanaan xaa'umaa hubaltee waan kana keessatti hamillee ilmoon takka gartanii kan amantaa tanaaf jechuudha bakka bu'aa ta'uu dandeessu. Bifa kanaan jechuudha namni tokko bifa kanaan ilmoo kana kan rabbi na argamsiisu jettanii bifa kanaan bifa wanni kun deemamuu qaba. Yaada jedhamu ajaja kennaa jira jechuudha lubbuuwwan keessaniif gaarii dursa. Wattaqullaha. Wattaqullaha. Allah sodaadhaa ammoo Allah sodaadhaa. واعلموا
لا سودان مالي في وان بران أوفينا مالي في الرسول عليه الصلاة والسلام سماما واحدا جا حنافو قامني قامو مجيشو رقا اتين ألان كان توق أبا إسا كان توق أبا غاري يهودان أمو وقوغرتني نساؤكم رسول لكم فاتوا أرسكم ناشيتم خانرتي يوكا جد دوبان إسير وجين كرافو تاي ilmoon gartanii akka haalii ta'eeti argamaa jiran jiran. Maaliif akka ijji akka jajallaa jechuudha jajalaala. Suni uumamuma rabbiin godhu malee sanirraan ta'u. Kuni gama shari'a islaaminaatti Yahudan sanaa oftu malee gama keenya waanuma gartee farjii keessatti ta'e rakkoon takka akka hin jirre ta'uu tanaaf wattaqullaaha Allah sodaadhaa jaa wa'lamu. واعلموا Beekaa أنكم annakum isin ملاقوه mulaaquu jechuun Allah qunnamuudhaa beekaa jechuudha. Isin Allah qunnamuudhaa beekaa. Ni qunnamtan Allah itti naftanii ja'a jedha. Haa. وبشر المؤمنين Wabashir duuba gammachiisi. Al-mu'miniina mu'mintoota gammachiisi duuba. Mu'mintoota gammachiisi. Maaliifi mu'mintoonni kuni warreen waan nuti irraa fagaataa jenne kanarraa fagaatee waan nuti khayrii jenne dalagu kana gammachiisii je'eeti gugura tahziira eega godhe boodan asiin ammoo jechuudha tartiiba godhee jira jechuu qajeelchisee jira jechuudha. ولا تجعلوا الله Walaa tajcalullaha Allah hin godhina عرضة dantaa maani'aa jedhaniiru. Dantaa maani'aan godhanii jechuudha. Dantaa takka waan takkarraa nama dhoorgitu garte. Akkasii Allah hin godhatinaadha. Le'aymaanikum لأيمانكم kakawwan keessaniif jechuudha. Kakawwan keessaniif Allah kana dantaa waan takkarraa nama dhoorgitu garte hin godhatinaa ja'a jira duuba. Gaariidha jechuudha. Urdaa jechuun duuba fuulatu maanaa mafuuliin wahu ismu jechuudha. ما تعرضه وانت كقدايل قوتو يجو دون شيء تكاسيتي من أرض العود على الإناء يجو وانت كرتي دايلا خوفا كان إيستي ما يجو دا دانتا ماني آجيجو وانت قرتني أني قرتني اتين أورغمتان خاوان تيسانيف دانتا أكاسي الله نقولتنا جيجو دا مالا كان جيجون يو جيني آنينين كاحاتلي waan kana ittiin seenuu waan kana ittiin seenu akkana hin jiina. Allah hagaarii gartanii isaa jecha dalagan faayoo taate malee ka isa inumaa himatanii gaarii takkan dalaynee miti. Fakkiidhaaf nama tokko ni hafata nama walitti araarsuu oduma jiru namni walitti araarsan kun faan nama tuqaa baala. Hogguu nama tuqan heeroowwan takka dalaguun akkasumatti ogguuni fi wanti rakkoo gartee akkana ta'e kana haasoo isaanii jidduun seenu. Maaliifi ani inumaa walitti araarsuu dubbii isaanii seenu je'eetiin kakadhee je'eeti bifa kanaan kadiidu ta'a. Inni kanaa kun sirrii miti jechuudha. Inni kanaa kun sirrii miti. Wanta kana namoonni kakatellee yoo jiraate kaafuu isaa san kaffaartaa kafalee diigee waan kana dalaguu qaba malee Allahni kakadhee kan jiru kana kun dilii isatti dabala jechuudha. Asamu lahu jaa Rasuul alayhi salaatu wassalaam isa daranuu dilaawa jechuudha. Kanaafuu walaa tajaalullaa Allahn godhatin urdatan dantaan godhatin ala imaanikum kakawwan keessaniif kan jiru. An tabarru أن تبروا gaariidha. An tabarru duuba gartanii isin gaarii dalaguu dhabuudhaaf jechuudha. Allah tabarru akka waan jiruuti. Isin gaarii dalaguu dhabuudhaaf Allah kana dantaan godhatinaa jechuudha. Gaariidha isin gaarii dalaguu dhabuudhaaf. Gaarii wanni hin dalayneefi nin kakadhee jettanii
آية وتتقوا الله صداتو أبو فمس الله تتقوا جنان لا تيدان إسن أما اللي الله صداتو أبو وتصلح بين الناس وتصلحوا بين الناس دون ما ولدت أرارسو أبو فمس منك حد غاري تنوانا كنان دلبو مسيدا كنان أبو أبلو تقوت من أكوان أبا إتتيري ودنوان عنجي ماريجو دا وانتم ما كنا كن ونمان غاني غا خيري خناتي خيرين دلغنا جامو آية دلغانجا ninka hadde akamitti waan akkanaati namni kakate yoo kakate illee kakuu san diiguu qaba kakuun sun bifa saniin keessa turu diliidha waan ta'eef jechuudha bifa kanuma akka fideemu barbaachisaa ta'a. والله Allahu Allah سميع kamiiwwan hedduu dhagaadha عليم aliimuun hedduu beekaadha jechuudha Allah subhaanahu wa ta'ala gaariidha Allah subhaanahu wa ta'ala samii'uun hedduu dhagaadha aliimuun hedduu beekaadha kanaaf akkatti isinii hima amala kana warri qabus isin keessa akka jiru ta'u isinin beeka duuba kanaaf waan kana itti seenee waajjumaa isinii himaa jira isiniif hin bayyansa bifa kanaan akka deemtan bifa kana akka hin seenne bifa kana akka gartanii ammaan tana dalagaa irraan dhaabbanne bifa kana akka hin hojjenne je'ee wanneen akkatti isinii addaan baasu kanaaf laa yu'aakhidhukum Allahu لا يؤاخذكم الله Allah subhanahu wa ta'ala waa isin hin qabuu jedha باللغو dabruu arrabaatiin isin hin qabu jechuudha maaliifi gaariidha wallaahi je'ee waan akkanaan hin dalaga je'eeti balaa wallaahi akka ji'u tannaa jedha kanaafu jechuudha nabi Muhammad bifa kanaan dhimse jechuudha kanaafu Allah subhanahu wa ta'ala isin hin qabu jechuudha billaqwiin taphan goon billaqwi hadiisa fassare waan ta'eef gaariidha dabruu arrabaatiin jechuudha dabruu arrabaatiin isin hin qabu fi aymaanikum في أيمانكم kakawwan keessan keessatti dabruu arrabaatiin isin hin qabu jechuudha dabruu arrabaatiin Allah subhanahu wa ta'ala isin hin qabu kakawwan keessan keessatti akkana jechuun wama isin hin hamilin garte waan takka irratti hin kakadha jee akkanan taha wallaahi jee lakki kanaa miti wanti tun akkana jee silaan akkana jee akkanaa miti kan jiru irratti silaan kakatu ka deemu akkana jee kakate jechuudha wallaahi laan gartee je'eeti bala wallaahi jechuudha bifa kanaan jechuudha dabruu arrabaa jennaa dabruu arrabaatiin isinii qabu kakawwan keessan keessatti ولكن ammoo kana haa jennu يؤاخذكم Allah subhanahu wa ta'ala isin qaba بما كسبت قلوبكم waan ornowwan keessan carraayxeef jecha isin qaba jechuudha waan ornowwan keessan carraayxe jechuun yamiina maca saniif jecha isin qaba jechuudha ayata biraa keessatti walaakin yu'aakhidhukum bimaa aqadtumul aymaana jedha waan kakawwan isaa isin hiitaniif jecha isin qaba jechuudha kanaafu waan isin hamiltanii gartee kakattan waan ornowwan keessan carraayxe jecha isin qaba jechuun kun waan isin hamiltanii qalbii teessan irratti hiitanii hamiltanii kakattan garte sanii jecha isin qaba jechuudha Allah subhanahu wa ta'ala akka والله qabuun kun maali jennadha qabuun kun maali yoo jenni kaffaartaa akka suuraa maa'idaa keessatti kaffaartaa itti wajjabsiisu kaffaartaa kafalaa barbuusa kaffaartaa kafalaa kaffaartaa dirqama godhuu saniitu nu qabudha kanaan akkasitti beekuu qabna maaliifi bifa saniin jechuudha kaffaartaa kafaluu jechuun gabraa taquu gaariidha
miskiina kudha nyaachisuu akkaahummoo miskiina kudha uffisuu jechuudha. Namoonni immoo kanaan argatiniitu soomana guyyaa sadiitti fasiyaamu salaasata ayyaamin jedha. Lam tajiduu jedha. Naman argatiniitu soomana guyyaa sadiitti gala. Amma namni keenya hundaa hogguunif gartee kakatee duuba kafaartaa kakuu kana khayrammina haadha. Waafaduu imaana kumil yaa khayrammina hogguu argee kakuu tana khadiigu ta'e akka shari'aan gartee keessa yoo deeme dilii dhufa jettee diisiftu kana hogguu kata'u taate guyyaa sadii soomanii jedha. Guyyaa sadii soomanii yoo waan sadeen duraa sanirraa dadhabanii waan sadeen san argatiin namni sanitti bara malee soomanuma bicha wanni kaasan hin jiru jechuudha. Kanaafuu bifa kanaan akkasitti nama qabuun kun kafaartantu wajjabuudha jenneeti rabbi wajjabsiisuudha jenneeti kaafuma. Wallahu Allahu Allah غفور hafuurun jechuudha hedduu gartanii ammaan tana araaramaadha. حليم Aliimun jechuudha hedduu obsaadha duuba. Hedduu obsaadha Allah subhanahu wa ta'ala. Kasani duuba. Kasani. Hedduu obsaadha. Ammoo akkuma tanaa واحفظوا إيمانكم جابوا أكنت والله العظيم في والله بالله تعالى كجي نمي خيني قد خطا ولقنا خطون حرام دوما ما جولات كلها الله في مهين جامس بري خقمتوني يو ديرك أمني تسجل خخت دوما ديرك أمني خقودا بفخنان رب مخناو يروم تفاو مقايسا خقودا جت دبتون كوني قدسو إسان أبودا جت أمين لا لما جتشودا بفخناني وهيو قبان قبوان تي قصت بمخان دي مادا ادو الله ادو ارارا مادا ادو ابصار جاجرا للذين يؤلون من نسائهم غاريدا للذين إسانا يؤلون يؤلون إسانا كختني بنجرا من نسائهم نساء إسانا كختني بنجرا جيج إسانا نساء إسانا كختني بنجرا جيج نساء متناو wajjin hin jiraannu jedhanii kakatan fakkeedha. Kakuu isiidhan didan jedhanii loowwatan alimtinaa bil yamiin kakuudhan diduudha. Alimtinaa bil yamiin min waxi zawjatidha. Jaartuma tanaa wajjin inuman jiru si wajjin hin rafuu jedhanii yoo waan akkan aaree kakatu taate karaa malee seenii jira namicha sun. warreen kakataniif nisaa isaanirraa warreen kakataniif tarabbusu 4 ashhurin تربص 4 أشهر nisaa isaanii hogguu jenne egaa bilisanillee ni qabata nisaa'ii ta'e immoo gabrootallee ni qabata abbaan gartee gabra qabu suni milkal yaminitti fayyadaman isaa'iin jaamtuuf gabrumaa milkal yaminitti fayyadamuu jaama yoo nama tokkoof ammoo ni haa godhu taate bifa sanii jechuun isinis nisaa'ii kana keessatti seenti jechuudha tarabbusu 4 ashhurin jechuudha baatolee 4 taa'utu jira jechuudha baatolee 4 taa'utu jira baatolee 4 taa'utu jira ji'a 4 jechuudha ji'a 4 shari'aan ni hayyamtiif ji'a 4 shari'aan ni hayyamtiif taa'uu danda'a jechuudha. Ji'a 4 bicha bira immoo dabruun hin danda'amu. Hogguu ji'a 4 guutte booda mahakamaan keenya dhiyeesse yoonii fi wajji raftee wajji bareechitee wajjin jiraatte wajjin jiraadhu amma as bira dabruu hin dandeessu. Yoonii fi immoo jechuudha wajjin hin jiraanne taate hiiquu qabda cinquun qabdu yaada jedhamu kanaan seenaa فإن فاءوا isaan yoo deebi'an فإن الله فإن الله غفور
غفور جيتشو هدو قرتي أرارا ماذا رحيم. هدو رحمة قول على جيتشو دي بيندوبا وان سنرى الجنة سنرى إبدوبا يوخ دي بيانتان أكا خانا مالي في و... درران ألاخوني باتي أفر بلا دبرون قبضو باتي أفر يوريتي تدوران قلتي جارسا أرغتي توني sabbaruu hin dandeessu yaada jedhamu jira jiru. Sabbaruu hin dandeessu. Jaahiliyyoonni amata tokkoo fi amata lama fa'aa kan kakatan ta'us jechuudha hadiisa keessatti kaafamu. Inni sun sirrii miti. Keenya kun yoo ni fi galtee kakuun kun karraa argamu taate baatee afur bicha taa'utu jira. Sani malee sani olitti hin hayyamnu. Baatee afur guunnaan achi boodan yoo ni fi wajjin jiraate gaarii wajjin jiraatuu qaba. Yoo wajjin hin jiraadhu hajuu taate maaltu argama yoo jenne gaariidha. Kanatti seenuun barbaachisaa ta'a jechuudha. Fa'infaa'u yoo deebi'anii gara gartee haala gaarii wajjin jiraatu kanatti deebi'anii wajjin jiraatan ta'an isiin jaartii isaa taateeti nikaaniinis jiraatee bifa saniin rakkoon sunis ka'ee bifa saniin wajjin jiraatuun danda'ama jechuudha. Yoo uzurii namichi sun qabaate malee. Fakkiidhaaf yoo namichi sun baatii afran san irratti hidhaa afaa keessa ka jiru ta'e akka fayyaa dhabeetu ifumaafu waan sani jechuudha karaa sanitti deebi'ee waan sani jechuu geessisuu kan dandeenye yoo kan ta'u taate guusan uzuriin ilaalamaaf. Waan san hin ta'iniin akka kana fa'infaa'u fa'inna Allah ghafurur rahim. Waan azamu xalaaqa. فإنفاءون كن أما باتما أفران أدون قوتا من دولتي وشين سيوا تديبوني دندا وجي جراتشو Inni hanga baatii afur odunguun illee itti deebi'uu ni danda'a. Maaliif Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam baatii takka kakate gaafa tokko. Baatii takka bichaa kakateeti baatummaan sun bichaan ogguu baatiin immoo ka 29 taate gaafasi itti deebi'e jechuudha. Kanaafuu ni danda'a. Namichi rincicee haa mataa jabaatu yoo ta'e mootummaan muslimaatu ittiin sossootu hamma baatii afur guututti. Baatii afur guutee taana wajji jiraatuu baattu cinquu hin dandeessu hiiki jedhanii tirqaa kara gartanii ammaan tana tarkaanfii itti fudhatan jechuudha. Akka kana. Yoo achi dura hati deebi'u taate inuu rakkoo hin qabu jechuudha. Namichi ammeenyaa hin qabu. Yoo immoo bakka tana haga'u taate jechuu isaati. وان قفلو قبمو إلى أجرة دوانته Inni kun waan kafaluun qabu. Waan kafaluun qabu itti deebi'uu fi dararaan tun dhaabbatuu fi dhaabbatu akka dhaabbattu godhuu qabna jechuudha. Baatii afur irratti baatii afur eega guutee booda shanaffaa kana hogguu jammaru guyyaa tokkollee hin hayyamnuu fi bakka tanarratti dirqamaan namicha kana yookaan sirreessuu yookaan immoo akka addaan isii tana hiiku godhuu yaada jedhamu. وإن عزموا warra zihaaraa fa'aa warra biraatu gartee kaffaartaa qaba malee isa kanaa miti. وإن عزموا الطلاق وإن عزموا الطلاق yooni fi xalaaqa duuba argamsiisan jechuudha. Gaariidha. Yoo xalaaqa argamsiisan jechuudha. Silaan azmi xalaaqa irratti yoo muratan jechuudha. Haqiiqan isaa. Xalaaqa irratti yoo muratan jechuun kun lakki ani wajjin jiraatuun qabu fe'isan itti deebisan argamsiisuun qabu eega tarkaanfiin kanarratti fudhatamu taate ani hiiku malee mootummaan tunillee kanarratti akka shari'a islaamaa irratti hiikuun hin jiru. Waan dubbiin akkana taateef maal ta'uu qaba? وإن عزموا طلاق رتي ومرتني هيخا فإن الله الله سميع تقادا عليم هدو بي خانا جيتشو أكخان الله سبحانه وتعالى هدو لقادا هدو بي خانا أكخان هاتو باتين afur irratti wanni tun dhaabbatuu qabdi hogguu jenne kana inni hiikuudhaan malatti akka hiikan hin argamne irratti hin hiikanii
inni hiiku qaba. Bifa kanaan akkasitti jechuudha laalla. وفي ذلك الدليل على أن لا تطلب بمدي 4 أشهر إسنيني خمت جيتشو خنا نمتشكون هي هو قبا بفخنا دبين كن هاديمو أكاسيتي ركوم كم فرماتا بفخنا نقول أتجيتشو بفخنا نقول إن إلى أجابو كان إلى نجايلية أمتا تقوفي غير أمتا لما تتهي عن شريعة إسلاما قل هنگي تنما هي مباتي أفر بيتش سيالجا باتي أفرام قونان tarkaanfiin barbaachisu sirra furan takkaa hiike maakamatti si dhiyeessanii takkaa ammoo inni yoo jetti haala gaariidhaan rakkoo tana dhaabii wajjin jiraadhu waa lama callaa jechuudha. Bifa kanaan akkasitti furmaata godhamuu qaba kaffaltaan hin jiru bifa kanaan tarkaanfiin fudhatamuu qaba bakka karaa kanaan dhumatuu qaba jechuudha wanti kun. بارك الله فيكم أسئلة إن شاء الله جزاكم الله خيرا